nageenyi gaafa Afrikaa anaaf yaaddo hojjeta Ameerikaan ergamtoota adda sadi wal jijjiiruun Itoophiyaa muudde. Ergamaan gamta Afrikaa Chief Olusegun Maatii Obasanjoo immoo Booleef Baalee Maqaleef Abuja jidduu imalee araara labsuu irratti argama. Abiyyi Faannoon TPLF fi Shaabiyaan PPF woboon faan immoo gammaan rasaasaa wal fixuu jiru. Hongee qaala'insi jireenyaatiif dhiibba mirga namooma qofa don taane waraa walii yookaan siivil waariin biyyattiin eegi jeeqamu jalqabde waggoottan lakkaa'amu irratti argama. Waggoottan 20 oliif siyaasa gaafa Afrikaa abbatti ta'uun bulcha turte Finfinnee nagaa keessa ofiiyyuu eegsifachuu dadhabuun harka basaastos Isaayyaas Afewerqi kufuun saamamuu sitti odeeffama. District of Columbia yookaan DC'n abdiin kutadhu waan jedhu fakkaata. Kanaaf immoo ragaan guddayyaan Senator Chris Coons hangi Jeffrey Feltman David Satterfield gaggeessuun Mikaa'el Amar muuddee jedhani. Dhukaasi biyyatti keessa dhaabbate qarqaarsi namooma akka bana godhamu yakkoota hojjetamaniif qorannoo walaba godhamtetti gaafatame mirkanaa'uun nagaan waarawaan kabuutiin gaafi ijoo Ameerikaati jaarsi araara gamta Afrikaa Olusegun Maqalee Finfinneetti eegane. Abiyyiif bakka buutoti TPLF immoo Abuyaa Naajeeriyaa wal arganii jedhu woboon meetiin gaafi biraati. Daa'imtuu torbaan kanaatiin armirratti xiyyeeffanna guyyoo waarii abba jirmaatiin. dubbii waraan kaab Itoophiyaa uummata biyya keessa jaanjessuuf warra la daawwati immoo raatessuun akkuma itti fuftee jirti jedhu. Mootummaan federaala dhukaas gamtokkee dhaabuuf gargaarsa namooma bana godhu TPLF immoo gargaarsa gammaa jirdiqqa ta'uuf uummati isaanii beelaan dhumuu agbulti dhiyootuuf deddeebii watwaataa turan. Haa taatuuti garuu walakki jicaamsi dabre kanarra jalqabuun gargaarsi Finfinnee irra ka'e Maqalee seendachaan dabalaa dhufuu dhaabbileen gargaarsa namooma ragabaa caamsi guyyaa 16 21 qof gaarii walarkis 300 oli keellandaa Yesus darbuun North Star Maqalee dhaabbatee jedhu. Waraan kan oowwisuuf yakka namooma kanaannu Tigraay godhamaa ture keessa maqaan isii hadhaan faannoon Amaaraa mootummaa biltsiginnaatiin rasaas walti deebiftee walti dhukaasuu irratti argamte. Irra hoote gare aali diletanaatii ka jedham zammane kaasaa qabuuf kumaandoon bobbaat cile bishaan buuttaate jirti. Ajaajni kun itti kennamuuf qorommi faannoo faan dha'uu jira ka jedham Jeneraal Ababa Taaddasee dirqama hoggana isa fudhachuun aga kaabatti malee keessin deebinee jedhani. TPLF fi Shaabiyaan biltsiginnaa faannoon ammaan tan jabeessanii walimachuu jiru. Basaastoti Abiy Ahmad ogeeyyi miidiyaa warri qeeqaniif miseensota garee mormitu Amaaraa Finfinnee keessatti ukkaamsitee fi xarreessi jedhu yuutuubii weeraruu irratti argama. Duri naannolee Itoophiyaa 9 keessa tokko turte. Amma immoo naannolee biyyattii 10 jiran cuf caalti akka biyyaatti adda kofilaal biyyatti Ab Mallas Zeenaayi Maqaleen immoo Asmaraan qawwee walti dhukaasuu irratti argama. Mootummaan Tigraay Shaabiyaan qawwee gurguddoo 23 caaltina darbatte manneen barnootaatiif bu'uuraalee misooma na jala barbadeessuun nam tokko jeeftee 18 na jala madeessit jechuun himaad. Nulleen ofirrattisuuf tarkaanfii fudhanne jira jedhu qondaalii mootummaa Tigraay Geetaachoo Raddaa waraan Eertiraa kalaakobsaa muummee hin qabne barbadeessin jechuun Twitter irra barreesse. Mootummaan Afewerqi dhimma kan ilaalchisuun aga guyyaadhaa waan dubbat tokkollee hin qabu. Tajaajila koominikeeshinii mootummaa biltsiginnaa bakka bu'ee mormeefi jedhu. TPLF Asmaraa walti naquuf akkan taati jalan suufina ka jedhu dubbi himaan mootummaa federaala Laggase Tulluu loltooti Shaabiyaa waraan TPLF irratti injifannoo boonsaaf cucculuqa galmeessu si BBC teem. torban kanarra humni waraanaa Eertiraa daangaa Tigraay seenuun humnoota Tigraay irratti waraana bananii akka turan dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa himan. Ministeerri Kominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu immoo garuu humnoonni Eertiraa kana gochuu hin danda'an. Sobanii dursanii ofii isaanii qocoluu kaasuudhaan mootummaan Eertiraa kana godhee mootummaan federaalaa kana godhee jechuudhaaf ta'uu danda'a. Kanarra kan darbe dhimmi itti waraana banan hin jiraatu.
dursanii warri TPLF waraanaaf qophaa waan turaniif dursanii aleellaa gaggeessanii deebii kenname irratti ta'uu mala. Waraanni biyyollaa tokko daangaa kan qaxxaamure haleella raawwate jennaan birmaddummaa biyyisuun cabsu taate. Mootummaan Abiy Ahmad immoo loltoota Eertiraatiif Soomaliyaa daboo yaammachuun TPLF lolaa waan tureef TDF caala Shaabiyaa Tigiraa caala Eertira firoomfachuun isa mirkanaa. Taatullee garuu biyyatti walaba tokko Itoophiyaan biyyollaa bakka bu'uun aleella daangasii keessa godhamteef injifannoo Shaabiyaa labsuun isii ceera fokkoo yaad fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa bara 1960 keessa maqaa maxxansa Miraamoor jala gaazexeessitoota jaan hundeeffamuun isa kadubbatam gaazexaan Afrikaan Confidential barruusa maxxansi 64 lakkoofsa 44 irratti torbaan kan kee qoree Abiy Ahmad Ali gantu jechuun ifa balaaleffata. Qabsoof qabsaa'ota Oromoo gane orma firoome warri lixarra doolar gurracha Raashiyaa deeggaruun isa Ameerikaa qofa don taane faranji hundi tammeessuun iyyummaaf saaxiltee jedha. Amma kaazinaa mootummaa biltsiginnaa duwwa ta'uun namuuf mirkaana. Haadirootisa takka Dammaqa Mokkonnaan Ahmad Shideetiif guruum abbaa afaan kadhaaf Ameerikaatti maluu raga qulqulluu qabaa jedha. Maallaqa fandi addunyaa yookaan International Monetary Fund jaarmiyaalee qarqaarsa Ameerikaa USAIDif baankii addunyaa rabbi gargalcha kajer gabaasichi Mufaariyaat Kamiil doolar miliyoon 200 baankii addunyaa irra qeenceffachuu miidiyaaleen biikeessa barreessan. Ethiopian Minister of Labor and Skills Development Muferiat Kamil said in a Facebook post that the funds will be used to build skilled manpower. Manni mari ministeerota walgayii idilee sagalaffa hajimaa dabarkan geggeessee wiixnee baay'at mootummaa federaala khabar 2015 birri biiliyoon 700 biiliyoon 86 miiliyoon 601 murteessuusaa miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasaa turan. ሀገራዊ ገቢው በ80% ያክል መሰብሰብ ችሏል። ይሄ ከነበረው ጫና አንፃር ቀላል የሚባል ስኬት አይደለም። Haalum kanaan baajjati baasii idilee birri biiliyoon 300 biiliyoon 47.12 baasii kaapitaalaatiif birri biiliyoon 200 biiliyoon 18.11 deeggarsa naannoleetiif birri biiliyoon 200 biiliyoon 9.38 akkasumas galmoota misooma itti fufaaf birri biiliyoon 12 qabamu ragaaleen mul'isu. Mootummaan biltsiginnaa baajjati bar 2015 dhiyaatu kun kabar darbeeti yoo madaalamoo birri biiliyoon 100 biiliyoon 11.94 caalma qabaachuu ibsullee qaala'insa jireenyaatiif humni wabitu horii qarshii Itoophiyaatti yoo wal bira qaban dubbiin koobaa jedha. Sababi guddayyaan immoo doolarri Ameerikaa tokkochi gabaa dhossaa yookaan black market keessatti qarshii 70 oliitiin jijjiiramuu jira. Gaagam siyaas gaaf Afrikaa kan qabbaneessuuf duub Ameerikaan ergamtoota adda lama Jeffrey Feltmaniif David Satterfield erguu waraan Itoophiyaa seer dhablummaa Eertiraatiif fonqolchisuudhaan qofa don taane qumaar farmaajoo to'achuuf waggoottan lamaaf qabsaa ture. Baay'in uummata addunyaatiif meeshaalee foorjidii oomishuun tokkeessoo qabeenyaaf humni galiitiin Ameerikaa taansite lammeessuun rakka argamte Beijing United States hordofuun ergama adda gaaf Afrikaa Itoophiyaa ramadusii gabaasu keedisantu nuuf ragaa. Paapuu Gini Aarawaa Ambasaaddara ardiila Ameerikaa Oceaniif Afrikaa dippiloomaasii Beijing bakbuun tajaajilaa turka jedhama Abiyyuu Bing ergama adda olaanaa gaaf Afrikaa ta'uun Feltmaniif Satterfield keessaa ture. Ameerikaa mirgilmaan namaa biyyoottan gaaf Afrikaa kan keessa gad bu'a kabajamuutii jedha. Karaa dildilaaf bu'uuraalee misooma ijaartee fitu
tumte bulchu malee mirgilmaan namaati buddeen hin ta'uun immoo yaad chaayinaati. 1 billion COVID-19 vaccines and a pledge to continue funding development across Africa. Sababa kanaan duub biyyootan iyyeeyyiin mirga dhala namaatiin maqaaboo qaban kanneen akka Eertiraa fi Itoophiyaan faanuu chaayinaan aabboo guddeegi jalqabanii wa bubbulu isaanii dubbatama. Tokkummaa chaayinaaf Afrikaa maqa jettuun dir Senegaal Daakaar irra koriyaamtee bulchoota Afrikaa akka addunyaatti yakka namoomaatiin himataman $40 biliyoona ol badhaasuun Ameerikaa kadallansiifti biyyiti jiijibing chaayinaa. Ijoollee George Washington Ameerikaa mataan qabuun gufugaaf Afrikaa taate. Ameerikaan aarte Itoophiyaa qoqqobbii weerarte. Abiy Ahmad Ali muddamee hiriir Finfinnee irra Puutiniin abbo jedhe. Adaanech Abeebee immoo aagwaan adawa nuuf hin caalti jechuunis mana diidhagaamuun ooltuu jedhaan. እንዝመት ለሀገራችን ነጻነት ነገ ዛሬ ሳንል አሁኑኑ እንዝመት። African Growth and Opportunity Act saganta United States daldal biyyoota Afrikaa saara gadi jajjabeessuuf jecha kan war faranjoota barkum lama keessun deessit keessa tokko ta'u. Carraan daldal United States kun Itoophiyaa dabalate biyyootan Afrikaa baay'ee oomishaalee isaanii qaraxa malee gabaa Pentagoonii dhiyeeffachuun bitanii gurgurachaa turan. Itoophiyaa darate biyyootin Afrikaa lam jechuun Giniif Maaliin fonqolchi mootummaatiif dhiibbaa mirga namooma jabaanii matamuun armkeessa gaggeeffaman. Jaalaqab sadaas barkum 2021 keessa Ameerikaan biyyoota kun sadeen carra daldal qaraxa irra bilisa kan fayyadamuuf ulaagaalee barbaachisin guutni jechuun guyyootan 60 keessatti akka fooyyessaniif akeekachiifte. Ulaagaaleen jedhamu kun guutamuu hin dandeenye. Kanaaf Baayiden zajjuun arab cummee diinagdee takka doobbiin nagubdu luqqifaate. Mahammad Doobu'aa Abiy Ahmadiif Asiim Gootem geetaawut jechuun afaan qaabe. Dhukaas guddaa fulbaa waggaa dabre naannoo masaara mootummaa Koonakiriitti argamu godhameen gurbaan qom guddayyaa kun Mahammad Doobi'ee pireezidaantii duraanii Balfa Hondee barcuma jala fuudhuun duulaaf waraansiisaan bulcha biyyattiitii jedhe. Ameerikaaf addunyaan fonqolchi godhamaa male jechuun mormaane. Maaliilleen akkuma kan fonqolchi tolchitee United States wal dhabdee aagawaa keessa baafame. Murtee Washington DC'n sagantaa aagawaa keessa Itoophiyaa haqu fudhata kanaan baay'ee gaddu qaybsi mootummaan Itoophiyaa Ameerikaa murtee tan akka kaaftuuf carraaqii Itoophiyaan naga buusuuf seera kabachiisuuf taasiftu kadeeggartu jechuun gaafachaa turte. Hammaleelle miseensota Kongireesii United States hedduun mootummaa Abiy Ahmad cina dhaabbachuun aabboo kiyyatar dhaqof bira deemiif jedhanillee Baayiden waaccife dadhabamuun Itoophiyaa miseensi garee tana keessa guutuu taquun addunyaa rifachiifte. Aagawaan kun duuba Itoophiyaa keessa namootan 100 caalanii carra hojii uumuu qofa don taane biyyattiin oomishaalee gargabaa Ameerikaatti erguun sharafa waggaa tabu $100 miiliyoon 100 argachaa akka turte ragaaleen mul'isu. Ministeerri industirii adooleen buli warshaaleen 440 caalaan sababa horiitiin na jala cufamanii jedhe. Waraanni biyyatti keessa jalqab jabaateet fuuf addunyaan abdii kutachuu deedde. Ameerikaan ergamtoota adda sadii gamtaan Afrikaa immoo jaarsi tokko erguun balbal garee lamaanii Finfinneef Maqalee boqonna dhowwaani. Dhukaasi dhaabbate gargaarsi namooma bana godhamuun mariin biyyoolessa hagara cufuuf keessatti atattamaan godhamu qabde. Kan irratti addunyaan nu bir dhaabbannaan Itoophiyaa bittinnaa urrambisuuf carraa 100 qabne na fakkaata. Ergama adda hagamta Afrikaa kan mootummaa Tigraayiif gara giddugaleessa wal taraarsuuf addunyaan ergee Olusegun Maatiyoo
Maatii Obasanjoo jootan jaandura kan jechuun mammarii nageen gamta Afrikaatiif mootummoota gamtoomaniitti yaaliin dippiloomaasii ta'a biyyeef Dabratsiyoon jidduutti addunyaan godha jirtu kun itti fufuun sadarkaa abdachiisan dhaqqabu sitti odeeffama. Ergamaan adda gamta Afrikaa Chief Olusegun maatii Obasanjoo warra hallamaan jidduun naga buusuuf Maqalee Finfinnee deddeebi'aa jiraachuu hunduma qubqaba. BBC Focus on Africa irratti immoo akkan jechuun dubbat. I would say that we are making progress very slowly but steadily. Mariin naga buusuu mootummaa federaalaatiif TPLF jidduu taasifamaa jirtu tun baay'eesuut garuu qajeeluma deemuu jirti. Haalli gama naga buusuutiin har'a qabna hajjiyoottan jaan darbaniin dur turir bareedoo akka amantaa kiyyaa wanni nu godhu qabnuuf karaawwatamuu jirulleen tarkaanfiiwwan amantii garee tan lamaan bira cimsuun itti fufu jechuusa raadiyoo BBC Focus on Africa gabaas. Jaarsi bulchaa Naajeeriyaa duraanii kun itti daruun akkan jedha. Sochiin dhiyeessi deeggarsi namoom daanga malee Itoophiyaa keessa bakka barbaachisu cufa akka dhaqqabuu dandeettuuf hojjechuu jirra. Ittaan sine duuba labsiin dhukaas dhaabuu tagargaarsi namoomaatiif jalqabamte gara dhukaas dhaabuu qabatamaatiif waliigaltee yookaan negotiated ceasefire takkuu qabdii jedha. Tigraayitti immoo baankii ibsaaf bishaan gad lakkisuun gaaffilee ijoo finciltoo TPLF waan taateef filannoof hin dhiyaatu jedha. Guyyoota muraasaan dur Maqalee jiraachuun isa suura yookaan billichiin kan mirkanaa'e qondaalli siyaasaa gameessi kun kamisaaf jimaat immoo Oromiyaa Baalee keessa mul'ata. Daawwannaa kanarrattis pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa fi gamtaa Afrikaatti ergamaa addaa gaanfa Afrikaa Olusegun Obasanjoo fi ministeera muummee Itoophiyaa duraanii obbo Hayilamaariyaam Dassaalany irratti argamaniiru. Jilli kun wayita magaalaa Roobee ga'eettis bulchaa godina Baalee obbo Abdullahiim Aliyyii dabalatee hooggansa godinaa sadarkaan jiru jaarsolii biyyaa fi haadholii siinqeen simatamaniiru. Jilli kun aanaa Sinaanaa ganda salqaatti ooyiruu qonnaan bultootaa qamadii kilaasteraa misoomee fi bakka seena qabeessaa fi hawwata turizimii kan ta'e holqa Soofumar daawwateera. Qamadiin daawwatame kunis lafee hektaara 3,200 irratti kan misoome yommuu ta'u odeeffannoon qulqullaa'iniin PPF TPLF Obasanjoon fa Naajeeriyaa Abujaatti hordofsaa taa'ullee miidiyaaleen tokko barreessan. Waraan mootummaa PPtiif finciltoota biyyattii lamaan jechuun TDF fi waraan bilisummaa Oromoo WBO jidduu jiruun qaamoleen idil addunyaa harka caala TPLF fi PP irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jiran. Xumur waggaa dabre firoom ijaarrachuu isaaniif kagodha WBO fi TPLF sirni biltsiginnaa kalchaan diiguun ala waliigaltee siyaasaa bal'oo qabaachuu waaquma beeka. Amma garuu Dabratsiyoon faan adoo waraan bilisummaa Oromoo kan hin hirmaachisin kallattiif al kallattiitilleen biltsiginnaa waliin marii harka qabaachuu yaaddoo jabduumte jirti. Daawwii Obasanjoon armuma gabaabsuun muudamu Mikaa'el Amar of United States of America ceena. Hama is the U.S. ambassador to the Democratic Republic of Congo, confirmed in 2018 and previously served as the U.S. ambassador to Chile, according to the embassy. Afrikaa khatas gabbi dhabe siyaasaa raafama jirutti ergama adda khabra ambassador Mike Hammer Muden ibs minister dhimmaajaa ala Ameerikaa Antonio Blinken ture. Jiyootan shanan darbaniif ergama adda gaaf Afrikaa ta'uun tajaajiraa khatur ambassador David Satterfield aangoo dabarse kennuuf qophii jiraachuusaa warra odeeffannoo qabdubbachaa ture. Blinken muudamuun ergama haarawaa kun Abba Hammer hutannoo Ameerikaan gam dippiloomaasiitiin naannoo gaaf Afrikaa qabduuf qorsi ta'uu dubbat. Tanak Democratic Republic Congo of Chile fat ambassador man State Department of White House keessatti immoo itti gaafatamummaa gargarar tajaajiluun isa kadubbatamuuf Hamar Itoophiyaatti hojii naga buusuu tambakkaan jedhame abdatama. Warri isdur turmaal hojjate deemeen silaaftu gaafitaati yoo naafeeyyamtan tokko tokkoon ilaalla.
gaaf Afrikaa kanatti ergama adda pirezidaant Baayiden ta'uu qofa don taane Chris Coons bakka bu'uun dhimmoottan Itoophiyaaf biyyoottan gaaf Afrikaatti ergama katur Jeffrey Feltman wagga dabre jeeblaa gardhumarra muudame waa'ee waraan kaab Itoophiyaa hadhii gaddu lolaas wal dhabde daanga kaartuumii Finfinnee dabri immoo hidha guddichi laga Abbayyaa ilaalchisuun biyyoottan akka Sudaan Itoophiyaaf Egypt yookaan Gibxi gidduu maraatuur muummee ministeer Itoophiyaa Abiy Ahmad Ali dabalatee hangaa'ota Itoophiyaa olaanoo Finfinneetti bakka buutota garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay Keeniyaa Naayiroobi keessatti arguun mari'atus waan Ameerikaan barbaadde milkeessuu hin dandeenye jedhu hojii sagaliin booda laf dhufeef deebisan ji ammayyi bar 2022 keessa ergama Ameerikaa gaaf Afrikaa ta'uun kamuudam immoo Ab David Satterfield jedhama Taarkit ambasaaddar Ameerikaa tur hammaleelle biyyoottan bajiddu galeessa keessa dhimmoota akka akkar waggoota afuriif hojjechuu isaatiin muuxannoo guddoo qabaachuu isaatti maama akkuma garan good dhufeen itti gaafatamtu dhimmoota Afrikaa kataata mooliif waliin gar Finfinnee Khaartumiif Riyaaditti maluun marii taasisaa ture eegee gar Itoophiyaa naannoo guyyoottan lamaaf dhufuun hangaa'ota mootummaa Itoophiyaa hoggantoota mootummoota gamtoomaniitiif jaarmiyaalee qarqaarsi namooma war bakka bu'an waliin marii taasisoo firmicciidhame ji'oottan shaniif ergama adda Ameerikaa gaaf Afrikaa ta'uun ka tajaajila ambasaaddar David Satterfield akkuma warri isaan duraa adobu'a qabataman agarsiisin Mikaayil Haamariin bakka buufamee jedhu kun immoo namtichi jechuun Mikaayil Haamar waraanni dhaabbate mariin hundammatti Itoophiyaa godhamuun akka itti gaafatame jiraatuuf hojjetaa jedhan nulleen carra gaarii jechaan qophiiteen torbaan kan arman muummeffaan na yaayyuu fixaadhe guyyoo waaruu abba jirma ture naga badhaasoo jedha.